እናንተ እዚህ ሆናችሁ የሰማችሁ እህት ወንድሞቼ ለጓደኞቻችሁ መናገር አለባችሁ። አሁን ካለው የጸጥታ ችግር ጋር አሁን ከሚሰማው ነገር ጋር ተያይዞ ሶሻል ሚዲያ ላይ ያገኛችሁት ፎቶም ይሁን ቪዲዮ መልቀቅ፣ ፖስት ማድረግ፣ ማውራት ሚዲያ ላይ ወጥቶ እንደሚያቅሰው ቦታው ላይ እንደነበረ ሰው መናገር yeroo ammaa kanatti biyyoonni arabaa cinqii hedduu keessa jirti jechuudha. yaa ta'u malee mootummaan Dubaay akka ibsa baasetti namoonni as keessa jiru hundumti keessanuu manni barumsaatillee akkasumas immoo hojjettoota kan ta'an akka manatti afan dubbatee jira jechuudha. itti aansuudhaan immoo ijoolleen keenya jechuudha warroonni miidiyaa irratti wantoota isaanii poostii gootanii deeggarsa waan akkasii jettaniif of eeggannoo godhaa jechuudha. of eeggannoo akka godhan dabarseetii jira jechuudha. nuti fakkeenyaaf biyyi keenya yoo dhugaa dubbachuuf yeroo ammaa kanatti cinqii fi namoonni ajjeefamaa jiru jechuudha. yaa ta'u malee isin immoo deebitanii biyyoota akkanaa deeggarraa warreen jettanii ofii keessaniif dura bakka jirtan ilaala. kan jirtan araboota bira wantoota akkana kana miidiyaa keessan irratti argan taanan yookiin immoo qoratanii isin bira gaan taanan baay'ee rakkoo isin irraan ga'uu danda'u jechuudha. kanaaf mootummaan asii akka ibsa baasetti namni tokko waa'ee kanaa dubbate taanan adabbii jabaan akka itti kennamu miidiyaa isaatiirratti gabaasee jechuudha. Kanaafuyyuu sirriitti of eeggannoo godhaa warreen poolitikaa waan akkasii asii facooftanii waan akkanaa gubatee kan duraanii walitti fidanii kan amma walitti fidanii wantoonni nuti amma dhugaa dubbachuuf biyyoota arabaa kana keessa jirra wanta namni du'e tokko hin jiru. riippoortiin irree gubate jedhanii riippoortiin irree wanti gubate tokko hin jiru. Dubaay keessa jira nu amma dhagaa jirra hin dhageenya. gin warroota biyya abraa jirutu poolitikaa haasa'aa jira jechuudha. kanaafuu wantoota akkanaa kanarraa of eeggannoo godhaa. bakka fidanii geemii akka geemititti hin jira isa ilaalanii yookiin immoo wantoota durii kan yeroo darbee fa'aa maxxansanii akkana ta'e Imireetiin akkana ta'e Dubaay akkana ta'e biyyoonni akkana ta'e jedhanii poolitikaa walii gad oofaa kan jirtan sirriitti of eeggannoo godhaa. Sinif fayyadu waan ta'eef kun immoo siniin ilaallatu. ijoolleen immoo mana madaamii keessa jirtan afaan keessan qabattanii akka teessan kinoo mootummaan gabaasee jira jechuudha. namni tokko waa'ee kana akka hin dubbanne akka hin haasofnerree ifa baasee jira jechuudha. kanaafiyyuu namoonni waan akkana kana miidiyaa keessan irratti tiiktookii ta'ee maalii ta'ee maxxansitan baga du'ee baga ajjeefame baga akkana godhanii isa akkana godhee warreen jettan tokkoon keessan in argattu jechuudha. kanaafiyyuu sirriitti of eeggannoo godhaa. adabadhaatoo ta'a waan isaanii hin dubbatina. jarri akka barbaadan walaa godhanii nuti keenyayyuu dhimma keenyayyuu yaadne too hin dandeenyu. dhugaa dubbachuuf cinqiin biyyi teenya keessa jirtuyyuu maatii keenya keessa jiruyyuu osoo amma oduu asiifachi walitti guuruu dhiistanii maatii keessan biyya jiraniif obbolaa keessaniif kadhannaa gootanii isatu isin fayyadaa jechuudha. soomii gaarii yoo soommattan gaariidha jechuudha. namoonni hammaa kun dhugaa dubbachuuf hin beeku wanti isin keessa jirtan wanti isin keessa ooltanii baay'ee tokko asiin ni soomu asiin cubbuun isaan hojjetan asii miti. maafii faayidaa takka hin qabu. soomanii waan hin taane walitti poolitikuun sobanii gaarii miti jechuudha. uummanni miidiyaa kun sijjammar dhugaa dubbachuuf bilbila amma yeroo ammaa kanatti soomuun akka tsalotuu gootuuf musliimas yoo taate akka waaqa kee kadhattuuf soomtetoo jechuudha. asiifachi walitti guurtee akkana ta'ee gootichi keenya du'ee maalishiyyoon keenya sijjammar akka hin beektaniyyuu miidiyaa kanarratti argitan malee hin beektan mootummaa isaanii ta'ee maali jagnaa maalishiyyo kuni du'ee dhiifatee nuun ilaallatu. isaan wal lolanii wal fixanii waan barbaadan wal godhanii nuun ilaallatu. kanaafuu waa'ee isaanii nutti hin dubbatinaa. waa'ee isaanii hin haasa'inaa. miidiyaa irratti illee baqa beeku kennanii dhugaa dubbachuufi akkatti hin dubbannutu jedhan giddiidhaan nama dubbisu. kanaafiyyuu waan akkana kanarraa sirriitti of eeggannoo godha. wanta isiniin ilaallanne wanta isiniin galchine keessa galtaniitoo hin dubbatinaa jechuudha. kanaafiyyuu sirriitti xiniqqaaqee godha. waa'ee isaanii hin haasa'inaa khalaas. maaliif ijoolleen asiifachi guuranii miidiyaa kanarraa dhugaa dubbachuuf Israa'el jagnaa, Madirishuu jagnaa,
Iiraan akkana goote barbadeessuu dhiisitu nun galchu waa'ee amantaati walitti dhufanii akka bee waan amantaa isaanii amantaa eenyu jedhanii kan hin beekne odeeffannuma dhaga'aniif kan biyya hin beekne akkana ta'e jedhanii haasa'u jechuudha miidiyaa kanarratti. Kanaafiyyuu keessanuu beektanii adabadhaatu taa'e amantaa kee kabaja amantaan kee Iraaniin jiru yookiin Israa'el keessa hin jiru. Kanaafuu amantaan kee akka amantaa keetti musliima taate musliima, kiristaana taate kiristaana ta'ii amantaa keetti amani malee namarraa maal fuuta? Akka obboleewwan kee kanaafiyyuu adabadhutoo taa'ee afaan kee qabadhutoo wanta hin beekne keessa galteetoo wanta sin ilaallanne keessa seentee rakkatin. Kanaafiyyuu adabadhu sammuu kee gara waaqa keetitti goree waaqa kee kadhadhu. Har'a jiraattee boru jiraattee hin beektu. Kanaafiyyuu wanta sin ilaallanne keessa galtee keenya uummanni akkanatti guyyaa guyyaadhaan du'aa jira. Uummanni keenyayyuu akkanatti miskiin hambee gara isaan beekne oduudhaaf jecha yookiin immoo miidiyaadhaaf jecha iyyaa oolaa jechuudha duriyyeen. Kanaafiyyuu waa'ee amantaa gadi fageenyaan kan beeku yeroo ammaa kanatti waa'ee isaanii hin haasa'u. Waa'ee amantaasaa cimsee kadhannaatiisaa tsalotiisaa soomummaa fi oduu yookiin immoo wanta hin taane irraa fagaachuudhaaf fagaatteetu amantaa keessatti cimuudhaaf. Garuu immoo keenya namni uummanni akkasii miti. Kanaaf waan akkanaa kanarraa sirriitti of eeggannoo godhaa filiis. Dhugaa dubbachuuf wanta isin hin fayyadne wanta isin hin ilaallanne keessa dhaqxanii akka hin boorjine. Kanaaf sin jedhaa adabadhaa ta'a. Keenyayyuu hin beeknu keenya uummanni akkanatti uummanni miskiinni akkanatti dhumaa jira. Isaanii maan dubbatinaa isaanii maaf hin kadhanne kadhannaan gootanii achi baddee diminamaati ishii badee nun galchu nun ilaallatu. Kanaafiyyuu dhugaa dubbachuuf ani waan inni isaanii ija fuulduraayyuu nan dhufu tasumayyuu xigaabiidha waan ta'eef kan nama ajjeeses isumatu itti gaafatama. Kanaafiyyuu nama gaddisiisa garuu namni ajjeefamuu nama gaddisiisa garuu immoo waa'ee isaanii haasa'uu hin barbaachisu. Keenya miskiin namoonni miskiin baadiyyaatti jaarsaa jaartiin minaansaa kan xaaree halkanii guyyaa irratti gubate jalaa gubataa ajjeefamaa beetasabni dhumaatii jira biyya keenya keessattuyyuu jechuudha. Nu isaayyuu sammuu keessaa yaadne too sammuu keenya keessaa nu jira. Kanaaf sammuu keenya keessa isatu jira malee waa'een isaanii kuni waa'ee uummata quufee wal tumuu waa'ee uummata xigaabin akkaaf gara isaan oowwee wala ta'aa jiru kana sammuu keenya keessa hin jiru jechuudha. Ati yeroo sii quuftee duriyyeen walitti yaatee amantaa akkana kun inni ilaallatu. Kanaafiyyuu namni takka asala dhuftee waa'ee isaanii asalatti barreessite yookiin immoo dubbatti taanan bilookiidhaan baddaa jechuudha. Kanaaf nuni ilaallatu waa'ee akkasii kun. Kanaafiyyuu adabadhaatoo ta'a. Dhugaa dubbachuu waan baay'ee tokko na jibbisiisu maalidha? Waa'ee kanaati jechuudha. Waa'ee polotikaa biyyaa biraa nu hin dandeenyu baqa waa'ee isaanii nu hin ilaallatu. Keenyayyuu cinqabnee biyyi keenyayyuu nagaa dhabde maatii keenyayyuu. Kanaafiyyuu dhugaa dubbachuuf dhugaa mataa keessaatti yoo nan jiru waa'een isaanii kun ani biyya kiyyaaf dhibbachaa jiranii maatii kiyyaaf isaaniyyuu halkanii guyyaa hirriiba dhabanii waggaa meeqa kun hanga waggaa meeqatti hirriiba malee kan jiraatan hin jiru. Isaanitu sammuu kiyya keessa nan jira malee kun waa'ee uummata quufee xigaabin akkaaf gara dhoowwee wal xaxaa jirtuutuni muudha badan sammuu kiyya keessa nan jiru jechuudha. Kanaaf maatii keessaniif ammas yaada maatii keessaniif hassaaba kadhannaa godhaa fi wanti isin hin dakkalamtanii toon rakkatinaa wajjiniin na waan akkasiiti isiniin jedha. Waan akkanaa kanarraa immoo of qusadhaa of eeggannoo godhaa. Maaliif osoo dhugaa dubbachuuf yaa Rabbi yaa gooftaa kiyya akka amantaa keetitti biyya keenya biyya nagaa nuuf godhi maatii keenya nuuf eegi jedhiitu ammana kadhadhu. Wanta namoonni ilaallan jagniit manti yoo achi miidiyaa irra kaatte waan akkanaa kun nuun ilaallatu jechuudha. Innaa akkasii warroonni waan akkanaa kana poostii gootan maatii keessan bakka jiru quba hin qabneedha jechuudha. Kan maatii keessaniif yaaddan immoo
waa'ee kana siruma yaadanillee poostillee hin gootanii jechuudha. Kanaaf sirriitti of eeggannoo godhaa warreen Imireetii keessa jirtan akka of eeggannoo gootan mootummaan du'aa dabarseetii jira waan ta'eef wanta isin hin galchineedha. Dhugaa dubbachuu dhugaa jedhe kanaaf hin dubbatina asiif achi fiigina keenyayyuu hin beeknu keenyayyuu waan taanuyyuu nuyyuu waan taanu hin beeknu maatiin keenyayyuu waan ta'an hin beeknu. Kanaaf sirriitti of eeggannoo godhaa waa'ee kanaa waa'ee biyya Arabaa waa'ee uummata kanaatirraa fagaadhaa isiniin jedhe isinii dhaamani dhaamsi kiyya isa kanaadha jechuudha. Na akkasii turtii gaarii qabaadhaa nagaan naa tura.